Akka mooltan yookaan immoo akkam bultan dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. An Mul'una Sorsaan jedhama guyyaa har'aa kana waan gaarii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kabajaan akkana hordoftan kabajaanin isin gaafadha. Nuti dhalattoonni Oromoo Ameerikaa, Kaabaa, Kaanaadaa, Awurooppaa fi akkasumas Awustiraaliyaa jiraannu walitti dhufnee miidiyaa Jirraa jedhamu hundeessinee jirra. Kaayyoon miidiyaa kanaa hanqina uummanni Oromoo karaa miidiyaa qabuun duuchuu akkasumas aadaa fi seenaa uummata Oromoo dagaagsuu uummata Oromoo bira aga danda'ameen karaa danda'ameen uummata Oromoo bira dhaabbachuu ta'a. Maqaa Jirra kan jedhu kana kan filanneef lubbuun isaa daadhii yaaduduu obboleessi keenya Hacaaluu Hundeessaa maalan jira irraa ka'uudhaan Jirra jedhee waan sirbeef isaafillee yaadannoo akka ta'uuf jennee maqaa Jirra jedhu kana filanne jecha. Miidiyaan kun yeroodhaaf kan darbu karaa Facebook fi YouTube yoo ta'u sagantaalee garaagaraa qabna. Isaanis oduu, qophii xiinxalaa, qophii bashannanaa akkasumas sagantaaleen biroo yeroo gabaabaa keessatti isinii dhiyaatu jecha. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu miidiyaan kun siyaasa, amantaa, naannoof waan biroo irraa bilisa ta'ee Oromummaa qofa irratti kan hundaa'ee fi uummata Oromoo tajaajiluuf kan hundaa'e ta'uusaa kabajaanin isin beeksisaa. Yeroo gabaabaa keessatti qophii adda addaa qabannee isiniif dhiyaannaa. Ammasitti bakka jirtanitti nagaan oolaa galatoomna.